إيران أرجنو كفيلة كينيا كيسة جرا أجيب بوليتيكي أمريكا كيسة إيربوتيرا أسباتي فرنجي أسباتي أبشا يوبر بعد بيا في دجودن ديسي مالي جارة أجمت إرجتين أتلش كلام أجيب جارة هنقل لبرمجة يونا باس هنقل ما نباز يجوني حتى سني جلهم تدوّهم برجع فتشة تجتالات باتو مالي في جنتي أونلاين يعني جولي مالي في نورات أبدي جبا مالي في نورات تجوب سته جرو كينيا جرو بيارة باي أنسجن أنا جيت سؤال جماعة أسرد ده ولا Sabonto mana karena mana sini atau kata diri udah siapa ada masih ya sudah mau ikrab ma wala isina mo ko sa juttu jirti ana mo hasa si lagi pata wala wante na arsiti lugar berarti ko su jirta in ko sin wani ti ko sa di miti gabay dubbat dumane irra dubbat dumane wani isi yatti dubbat tu sigale dabi ko sa marum tira kun wa isani dabbota de hundi keessa no achuma keessa ngedi baatani sijamara dhiirri kun abaarrama dabar gaafa dhalatu jedhani dabbotan akkatti raawdala jedhan kun galagalee odoo ishii ilaalu dide kanaafuu nu dhiisa dabboo achumaan gadi baatan nu dhiisa bakka shabara oromoo salphisuu dhiisa xiqqeessuu dhiisa jaalattee isinitti hin ergine isinumatu miira keessa galchee ergisiise kanaas nu dhiisa nu shamarran oromoo nu dhiisa nu xiqqeessina isin warra dhiisa dhiirri kun nu dhiisa biyyee nyaadhaa isin warra dhiira kun nu dhiisa irumti kenya kun nudisa warri ira kun oh atau keluarga makan ganila tahun dalam tak kita gandi ya cara nak ini buat tak kedubat dalam tak kalah pagati aso wan fete tati akan anit tidur gitu kakate yo Quran kabate kakate ada gak makina tinggal te pada buke ha in gubade bahin are wallahi alazim irkite bakai hambe shanti ya nafin abadin osigana jede barda wara patabar abo si finkai namalle inshallah si finkai me shanka hoji hadid ya go hadid ila akramata koji sati biyati gani sobina gafuma meeshaa isaa baafatee arge kaafatteetti ergite ana akkas hin sobina caarataa nutti galan warra Ameerikaatti duudla malee nuuni hin sobinaati soba dhiisa. Amma qalbii dhiisaatii wucoo Samiraa yaada bareedaa dabarsaa jirti dhaggeeffadhaanis. Na dhaggeeffatu dubartoota ganni meetarraa naa kenna shamarran yaa eegamu. Yewan sewalit warri dubartoota harka keessan akka tol qaba siifan kenna qoy bareeduti warri dubartoota harka keessan akka tol qaba Muhammadoo baltariyyuu sarra yaa marra bisatta garaa kun dhabaafame harka keessan ol qaba akkana ol qaba harka keessan Wairan dubbadha. Amin jedhe. Dubartiin abbaan booda gabaa salphinaa dhaabbattee nullee nu abboon kee cinii sittaanaaf. Maammadoon dubartii abbaan booda daabboo ishee waraabdee ol baate. Dubartiin daabboo keessiitiin dalagichi Osjedi amin jedha kuma gamtu amin jedha. Dubarsa bareedaan yookiin deeganni baay'ee bareeda wallaalaan inni hubataa ture kanallee dhiisatillee dhaabbadha jechaadha. Na dhaggeeffadhaal takka namni haasaa mucattiisan jala ooltanii dhaggeeffattan akkana hin haasoftan. Shintibeetii dhiqaa distii keessa fitattanii waan taatanii waan argitan haasoftanii asiillee dura bobeenneetiin jira bun nun godhinaa dhugaa rabbi. Wallahi dhaabim dhugaa isiniin jedhaan maaliif namni tokko lafaa ka'ee ganni siris nan kolbisiisin namni tokko lafaa ka'ee dhiirti takka jechaadha yoo ila simiidhuu si ajjechuu lubbuu kee adoos bira laatte si baasee waan simiidhuu dhabee kana gasi baasa malee waa takka isi rauma takkan bu'u jechaadha. Haasaamee ni dhiifama. Kasabboontuutiif namni ani bakka isii bu'ee caalaa raffamee ture jechaadha. Waa'ee meeshaatti kanatti walla bakka isii bu'ee jechaadha.
adoo kaasabboontu jennu amma kunis irraan dabalat mee kan miidhaa isiitiif malee miidhaa isii maqaa balleessaa malee mubaarak jechuun wallaaleetii miti dharaan itti deemaa jira warri asrii jala turtan hadda waa baay'eerraa hubanne waa baay'eerraa barne jechaadha waan silqicha kan siigaltee kanaafi shamarran daabboo teessan maaliif kenninaa hin ergina dharaan ila dhugaa wallaahi kan wal yookiin guyyatti qiyaamaa san eeggatu sararri namni sodaachuutti hin jiru maqaa kee hadha baduu taa'u kana laala malee maqaa kee kan miidiyaa kanarratti baduu hedduu kanaaf malee rabbi namni laalu namuu amantaa Samira warra giiftii dhabe jedhu miidhaan qara giiftii kennaa fi gisee turte waa'ee kanaa akkamitti kaayite kana hunda itti erguu dandeetti. Akkamitti kaayite? Haadha manaa qabame haadha manaa qabaati. Akkamitti haati manaa tajjara jirtu sun isii sun akkamitti haganni muxxee shamaraatiin silkii keessa baadhatee ta'u maal jettee waliin daabboo jedhii maqaa itti nuu godhi daabboo. Wallahi serious sabboonti yeedha wallahi na arfe akkamitti haadha manaa waliin jiraata biiznesadha imbeetti waliin ilaalti imbeetti ani sistani ma keeniyaa irratti rabbifu haati kun sin jedha imbeetti birrii ergaaf birrii barbaadde bulattiitu ishee salaa jira ishee waliin ciisaa jira onlaayiniidhaan abbaan barbaadde argitu waliin argaa kolfu ijoollee akkas hojjetaniin beeka shamara meeqarraa birrii fudhatan gawoomina. Yaa shamarran keenya gorsa fudhattan waan namni isiniin jedhe fudhattan hojiin keessan badhaa baalagee waan kana namni hedduu isaa waan biraa jettee maqaa itti baaftee dubbifnee maqaa biraa asirratti. Ijoollee miidiyaa yaantu nama sun tuutamee guddateedha hin jedhan waan akkasii uffata keessa hin jiru bakka akka amma si dubbattan tanarraayyuu ani mee waaqnaa baasu dhaggeeffadha waan siniin jiru tokko qofa shamarran keenya kun odoo tiktookiin kun inumaayyuu cufamee ani waan biraatiin hiriira nagaa waan kaameeraa miti inumaayyuu achi suuraa kaasanii haddarratti laxxafatan waan deeman wayinatti fakkaataana karaarra akkasuma baani akka hiriira nagaa sanatti ani yaa uummata tiyya rakkas godhee maa gadi baasee afadda maa gadi baasee maaliif achumaan bahee achumaan maaliif ta'ee jettanii dhiira komattu dhiirri waa dhufee sin harkaa fuudhe yookaan maagneetti wayiitiin harkisee odoo sin hin beekin sin biraa fuudhe adaraa rabbiiti ana sin gaafadhu ofuma keessanii kaameeraa bilbila of fuuldura qabdanii miila keessa saaqxanii kaameeraa ofumaa qubaan tuqxanii erga kaateen booda immoo seendii keessa seentanii seenti gootanii yookaan yoonni bilbilu jalaa kaastanii taasuftan wadhiirri giddin isinirraa fuudhe dhugaa rabbi isiniin jedha warri of biraa qabdan ijoollee dhiiraa yaasaa gadinumaayyuu wal duraa duuban eebiidhaan tartiiban gadhiisa warri duuba dhufuttaa saalfatu akkana jedha gama kiyya harreen qabnu waraabessaa waliin dhabu hin qabu wanni alaa abbaa manaa kiyya bira oo sammuusaa keessa yoo jiraatte nam tokko bira hin jirtu akkas